شير تقولي مي شير تقولي walumaan dhageenya ree waan akkas goote wanta ta'e walumaan dhageenya kamittan suma dhageenya maalti beekanii waan ta'e usalkii bilu rifadhe wallahi ni aaree saatoo ni rifadhe saatoo miirri keessirriin turre isin galee bataam itti nin iyyee itti iyyee I don't know maaliif jennaan qoomee haadhuftuu masiin eerpoortii jirti ree amma qoy meenatti mi biiftu akkamitti akkas ta'uu dandahee tokko eerpoortii jirtaan ete maaki biizaan kiyya kan naa baase masiidha galee mucaa masiin irraa baase sun immoo duraa walii galanii wajjin hojjechaa turan kaza amma mucaichi fi masii walitti bu'ee isaatti isaan hedduutti uumame natti fakkaate kaza erga tikkeettiin kiyya naa kutamee nasiriitti dawwaltee nasirii mucaan kun silkii naalaan kaasu mijoon immoo tikkeettii ishii gaafa roobii fi waraqata orjinaala irraa naa fuudhee jette. Kaza Nasrii mucaa kana dawwalee gaafannaan Nasrii nama laal Nasriidha sa'aatii baay'ee wajjin dheeraa osoo Nasrii wajjin. Kaza Nasrii mucaa kana dawwalee gaafannaan masii jalaa silkii nan kaasaa kan wajjin qabnu ishuma wajjin affitadhaa jedhee mucaan Nasriidha. Kaza masii irratti dawwalee fiizaa keessa Nasrii maaltu akkami seenuu dandee Nasriin saayiba Nasriiti moo natti minaan gande Nasruma keenya baantam saayiba keenya. Nasrii masii titti mate masiitu Nasrii nama bakkanatti ana gargaaratu dhufitire qoy mucaan saayiba Nasreeti lak ammuma Nasrii kabajuufi Nasriin kabaja yaa Nasrii dhani waan asi kabajuu bicha masii jalaa silkiin kaasaa kana dura miseeji ishii deebisaaf hin turre amma garuu waan asi kabajuufu silkii ishii jalaa hin kaasanaan jedhee Nasriin kaza Nasriin arra deebisee gaafannaan micooni riipoortii jirti achi seenteerti. Jaanis ni dhufaa obsimee wanta dubbiin naagalaa hin jiru. Already tikeettiin kee muramee mana kiraa gadhiistee uffata fudhattee eerpoortii jirta. Amma bararaa keessa isaan kun sa'aatti barartu. Akkamitti kaansil ta'eedha? Ndeet maalat wadeet na keet na hojii qaalichi. Qoy wanti obsaan dhaggeeffannaati. Obsi biftu. Masi. Masi. Bakki dubbachuu maan danda'u nan taagaaggaay. Amma bochaayin bochiisin aaree amma kara furmaatatti deemna laal. Wanta katee jira dhugaadha lafaanee jira dhugaa dubbachuudhaaf waan kanarratti ani wallahi bakka arra gamma akkatti bakka amma reefu ibsaadhaan arra ilmoon tiyya bara arra barartii nama meeqatti ni meesita reefu laayifii isiniin jechaan jiru arra biiftuun tiyya arra barartii bar du'aayii godhaaf jechaan ture yoo dhageessan reefu laayifii seenee bakka arra akka nama tokko gaafa isin namni tokko akkami ilmoon teessan guddattee gisee bikka isinii geessee barattee eebbifamte akka sanitti yaade arra bakka isin Dubai seente jechuun anaaf waan guddaadha. Uummata kanaafis waan guddaadha. Gammachuu arra annanat jirtu anaatu beeka jechuu. Senegalee gisee amma dabaltee biiftuun I don't know. Naa waan uumamee mee masiyee obsitii suuta inni mee waan ta'e maaliif kaansel jalaatee maaliif akkana godhamee maali rakkooni micoontuun already mana kiraa keessaa baatee jirti waan hunda eerpoortii jirti shaanxaa isii qabattee kana hunda uummanninis ni beeka waan uummata irratti goone waan ta'eef akkamitti kaansel ta'uu danda'e maaliifis kaansel jalaa godhan eenyu akka kaansel godhe. Makki ani garuu bo'uun barbaadu haga nama tokkotti natti dhagahame ani waan kana maallaqa kiyyaan hojjedhee Nasriitiin naa sirreessi mucaan kun na jalaa deebisa hin jiru. Tikkeettii fi viizaatti erginaan gaafa mucaan eerpoortii geessuun akkamitti kaansil ta'eera deebii duubatti dhudhaan maallaqa kiyyaan hin baasii fi bar maayinni makkii maayinni akka kanaadhaaf naan galle an danda'e dubbatachaa hin jiru nan tasgabbaa yeroo tasgabbaa. Amma mucaan eenyu ka kaansil goosise eenyu mucaan eenyu.
Qoy nasree saayii keenya bahimaa jirta moo nama biraati? Eenyu natti maaree nasree si yoo ta'e saayii bada walee ama amma. Saayii ba nasreeti moo eenyu mucaan? Saayiba Nasiriiti. Nasirii torban tokkotti madheeni. Waan kanatu jira. Biiftuu fidaan jira. Biiftuuf mana argeera Nasir. Malee nasree miti gaa saayiba nasreeti malee. No, Nasirii miti. Nasiriini masii hin dhiphatiini. Hin dhiphatiini. Mucaa kana sirraa fuudhaan. Yaa nasree waan gaarii na gorseeyyuu. Nuti nasree waan gaariitti beekna waan hojii gaariitti beekna si galee amma mucaan obsa ammas dubbii xarafa qabdaniin fiigina mucaan Sanguursee malee ala hadeemtuuf miti. Jennaan inni mana nyaataa keessaa bunuma danfisuudha. Uumamaan qaxaradhaan jennaaniin hayyee jennee innillee ammoo yeroo jedhe sanatti viizaan sun xumuramuuf hin dandeenye. Sababa karaallee uumama cuccufameef inni xumuruuf hin dandeenye. Isheellee malaa eegdee dhabdeennaan sima wajjin murteessitanii karaa masii kanarraan xumuruuf jalqabdaniif porosoosii. Anaaf biiftuun ammoo waliin haasofna natti himtee turte. Anaaf masii waliin beeynu kan wal nu barsiise biiftuudha. Mucayyoo masii jedhamtu kanatu mari'attee naa xumuraa jira ijoollee waliinii. Gaafa saniillee ka dhufullee taate yookaan mana madaamii seenaa yookaan na fudhan taate warra gadaallee naa fudhatanii naan jette. Achi isa gaafadheef dhaqee mucattii tana viizaa sana isinillee hin baasneefi xiqqoo ijoolleen biraa baastee fidaarti. Fudhattaa jennaan eeyyan rakkoon qabu yookaan siin gaan taateen fudhadhaa maadamootuma kafalaa fi waraqaa irraa dalageedhe ofiiyyuu bilbilaallee dubbisiisee hayyee jedhe. Masiillee gaafannaan masiilleen hayyamamtuudha bakka barbaadde haa dalagattuu jettee jechuudha. Amma viizaa masiin ammoyyuu namni viizaa isheen irraa baastee kana viizaa daayirekti namni baasiisee feenuun masiidha. Seegalee namni isheen waliin irraan baasteef kun ammoo viizaa ishee qofa osoo hin taane viizaa ijoollee biroollee waliin baasan. Olmoost gara birrii 1700 irra galchiteerti birrii biraatu akkasiin jettu jechaadha. Dhimma hojii viizaa nama biroollee kan waliin baasan kana ijoollee kana dura waliin dalagan san keessaa biiftuun takka malee ishee qofaa miti namni isheen viizaa irraan baasteef. Ijoollee biroollee malaa masii fi namni sun walii galuu dhabanii jennaaniin masii jalaa namni sun dubbatu dhabe bilbil. Biiftuun ammoo dhufaa jira jetti. Tikeetti kan mureef ammoo mucayyoo seenaa jedhamtu kanaadha. Seegalee. Anneen gadda biiftuun bilbila kiyya gurguradhaa rakkadhe jennaaniin biiftuu gaafa duraallee birrii 1770 sii galee birrii 20,000 ofiisiinii jedhe kanayyuu wanti sii kaa'eef si jalaa dhumattiif jedhe birrii 30,000 akkaawuntii sii raggalchee ergeef torbee tokko moo torbee lama dura jechaadha. Sii galee biiftuun lakkee nuti jirti. Ofii kiyyaanii jedhe sana jechaadha. Akkasii bilbila ofiillee gurguratu dhiistee wacii godhattee birrii sana jechaadha. Sana booda biiftuuf namni sun masii fi namni sun waa wal dhabaniif jecha namni sun masii jalaa dubbatuu dide. Amma jaarsummaa nana ergatiin namni kun bilbilli isaa kana dubbisi nuu kadhadhu akka na jalaa dubbatu godhii isa wajjin xumuraa jettee masii. Jennaan hayyee jedhee nama san gaafadheef abdii jedhama. Gaafadhee masiin si barbaaddii mucayyoo zabdituu jedhamtu maqaa paaspoortii isheetiin kennu viizaa kana baastanii fi tikeettiin muramee fi jiraammattiin dhufu hedduu. Viizaa orjinaala yoo ergameef malee dhufuu hin dandeettu. Viizaa suuraa kaasanii erganiif suuraa sanii ammoo viizaa kana kan isii tikeettii sii murame akka nama bashannanaaf Dubaay dhufuuti sii galee hin dandeettu sirreessisiisii fi yookiin ammoo anarrattuu ergaa anuu ediit godhee viizaa kana tikeettiin orredii waan murameef jiruuf hotel buukingii tolchee fi akka dhuftu goonaa carraa kun akka jalaan dabarree jedhee gaafadheef jaarsummaa. Jennaan namni sun ammoo ani kan waliin dubbadhe masiidha siif kabajaa sii qaba. Garuu waan jiru masii waliin xumura waan ta'eef miiseejii ishee kan kana dura hin deebisneef jalaa deebisaa. Garuu masii waliin xumurraa naan jedhe. Nasree keenya. Jennaan sii xumura deeqaa takka qofa. Jennaan hayyee jedheetuma sii gaggabaabsaara. Jennaaniin hayyee jedheetumaan amma haga kaleessaallee masii waliin badaa gannii wali badaa biiftuu waliin haasaa turre naan ergine beeytaa viizaa kana naan ergine osoo viizaa na ergine anuu ediit godhee fi hotel booking uumama sirreessee fi waan jiru sila hayyeen jedhaa fi ture sii galee. Walumaa galatti waraqaa sanillee hin ergine jarri akkasumatti bulanii har'a amma guyyaa dawwalee nama sanii deemee masii ammoo ilaalu onlaayinii irra hin jirtu nama sanii dawwalee maal inni mucayyoo kana guyyaan gahaa jira mucattiin tun yatiimaadhaaf abbaallee hin qabdu kana dura miidiyaa irratti anatu nama kadhate gaafa sanuu namni keenya kan Oromoo waadaa galu hin guutu jedhee ijoollee Dubaay qofarraa guureef waan si ajaa'ibaa birrii 170 130 booda galeef waliigala 200 kana kaashii guureef ka waadaa osoo hin taane
karisiitii illee hin jiru jechuudha sii galee. Gaafa duraatu anatu bifa kanaan gargaarsiseeni ittiin tun amma fiizaan jalaa gubataa jira sa'aatiin darbee jira masiilleen onlaayiniin jirtu akkama haa goonuu jennaan ani masitti himee jira viizaa mucattii kaansel godhee jira sababa masiidhaan waan garaagaraa irra walii galuu dhabneef sababa dalagaa biroo illee waliin dalagna kaansel ta'ee jira kanaafiyyuu waan jiru ammasii waliin xumuree jira jedhe jennaan biiftuu deebisee biiftuu suutuma jedha akkasiillee hin rifannee amma viizaa kana qabattee kaansel ta'ee waan jiruuf eerpoortii seeniin booda rakkoo biraas irraan gahuu danda'ani amma booda warra gadaallee masiillee nama biraallee dhiisii an ofii kiyyaa viizaa kiyya birrii kiyyaan sii xumuree si fida deemi gara mana keetii deebi'i manatti illee galtee bakka itti deebitoo hin qabne hiriyoota kee bira deemi birrii kiyya sii galchee ofii kiyyaa si fida kana booda bakka an durumayyuu waan nama Oromoo kenna kana waadaan nama Oromoo hin guutamu ka warri gadaa si fida jedhellee qaama masiin si fidattee si yaaltellee kun hunduu waan faayidaa hin qabne ofii kiyyaa sii xumura sitti hin dhagahamini deemi galee hayyee jennee kanaan walii gallee amma immoo laayivii irra dhuftee kennu isiin qarallee waan si bira dhuftuuf kaboottu argee alaa kulli haali ilaa ati badii qabdaa sun taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasisteen sunii fi si gidduu walii galtee jiru simaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediis godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi defanti isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe. Kana caalee ammoo dhiibee deemee hawaa jechuun hin danda'u. Maaliif an jaarsummaan ergatan waan ta'eef sii galee. Ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura. Karaa gabaabaa maakiillee namni qarqaaru barbaadan gurreellee as jira ramadaanillee as jira. Maallaqumatu fura waan ta'eef mucattii bakka isiin jiraattu godhaa fi an gama kiyyaan waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnootni guddaan asirraa argadhee jiraate masii. Wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedha waan akkanaa godhe jedhee waadaa akka galu taate. Qabaa miti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kana kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee Naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba. Deemiit itti naa haasa'ii mucattiin kun kuma 700 maal gochuutti kennite madde mositti manne naas maal gochuu bidu kuma 700 wali kennite lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf kuma 700 maaltu wali kennite dhimma biraati waa hunda sitti mee jira raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame. Bar Naasir ugaatii jana jala rabbiin kan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi kos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaa ishee buustee jechuudha yoo dandeessan ugaatii jallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taate ergan ani tikkeetti mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachise Naasir rakkooti maan dubbanne meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti kabiiftuun amma haftee bar akkasii bar. Waan sababa wal dhabdee namicha kana faana wal abbii hin qabnu sii galee mucaa kana an fidee ofiiti ilaali warri maktaba biiroo qabanii makki ofii fidatanii arabatti sanii immoo hin barbaanne an ofiiti ya fidadhee siidaa mana madaamiin argee fi sana galchuu barbaade sii galtee. Siimee muhiitti qabattu waan tokkicha makkii jaalala naa kennan dubbadhaa. Biftuu miitti qabattu. Dhugaa rabbii shirra simbee suuratti hojjetan baay'ee miira keessa nu galcha. Oy ande muyit argi mee biiftuu muyit godhaatiin boodaan nama dubbisu. Yaa masii muyitti qabaddu laala. Gadda gaafa biizaa kana baastanii taphachaa irra nu mana biiftuti. Biiftuudhaa biizaa baasee dhufee jette. Hayya akkatti baasteef naasirfaatuu fidaa jennee gaaffisi gaafannee turre. Naasirfaan hin didanii ennaan seenaa nazala jirtii seenaa dhaqiitii lakkoofsa naasiranii beerut keessa jira dawwaluufii hin danda'u. Dhaqii dawwaliitii naasir gaafadhonnaan kaardii guuttee dawwaltee naasir jalaa kaasuu dide. Hayya jenneen naggasaan biizaa sanaa ergaannaan naa erganii eewutti erge bareeddutti erge jechuudha. Bareedduun biizaan sirriidha garuu hojiin hin argamneefi naan jette. Masii biizaan sirriidha hojiin hin argamneef jennaan mana uffataan argeef jette. Hayya jennee birrii kana ijoollee kana dhabaasnee haadhaaf abbaa keenya hanga gadi galabbatuu kaane ijoollee waan nu godhan argitee jirta masii. Holitti guurree tikkeetti kana kunneef jechuudha. Odoo takka sin dhibbisin. Odoo gaaffii tokko sin gaafatin. Kallee sarree irra deebinee biizaan biiftuu tikkeettiin ishii sirriidhaan ergaa sin hin jennaan irratti hacuuccamtan. Sila maal ta'eef iyyuu rakkoo waan qabdaniif jechuudha. Haadharree borurree ilaa dhugaa rabbii dhugaan sin gaafata. Biiftuu immoo hanga hinduutti hojjetan jira har'as borus. Dhugaa rabbii.
Amma yaada furmaataa tokko. Ollola qabdu annaan ollola qabdu tikkiliidha maaliif jettani? Yeroo tokko bicha maal Midhaayyoon hamma amma yeroo hunda waan hunda miidiyaa irraa argufanii yoo fidanillee ka'iriin qabu isinii galee karaa gabaabaa biiftuun akka Dubaay dhuftu barbaadaniimi anaa fi maakiin waliin dubbanne ani baasisii hunda kophaa kiyya akka bargochuu hin danda'u. Maakiin na wajjin taatee na qarqaarti taanaan garuu ani nan fidaan. Barsan booda eega fideen booda garuu bakka feete deemtee dalagatu mirga qabdi. Namni takkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbii akka obboleettii ishiitti kofanna bakka argine